manaatii fi abbaan manaa kamii hojii deemuu danda'an baalaansidhe jiruu takkata baalaansi kan rabbiinis irraa gammadu ollaanis irraa gammadu maatiin mana keessaa irraa gammadu abbummaanoo ifirraatti gammadu takka bultiin namaa takka kamii ta'uu dandeessi akkamin namni wal baalaansi wal godhee wajjin deemuu danda'a hayni haati manaa abbaa manaatiif eeguu qabdu maali abbaan manaa haadha manaa isaatiif haadha manaa eegataatetti maalisiif eegeeti baalaansitti bultii taate jiraachuudhaaf kana yoon beeyne irreedduun bultiidhaa laaqamtee har'a addunyaan wanni tartiiba ala taatee jirtuuf akkaataa bultiidhaa wallaaluudhaaf jechuudha yoon filaalte ummata keenya keessatti yeroo har'aan tana haalli shari'aadhaa golommatuun laal obboleeyyan quraanni rabbii nu buuse kun maanuwaala meeshaa takka chaayinaa irraa yoo bittee har'a meeshaa takka Awurooppaa irraa yoo bittee har'a wanni meeshaa sanii wajjin fudhatu yookaan kompiitara ta'a yookaan wama fedhe haa ta'u meeshaa takka yookaan moobaayila ta'a waan bittee takka wajjin maanuwaalaa jira akkaataatti fayyadama meeshaa sanii waan irraa dubbistuu jira maanuwaalli keenya rabbiin hoggaan uume maanuwaalaan malee yookaan akkanuma caljeenuun uumne wahi wajjin akkaataa jireenya keenyaatti uume akkitti jiruun teenya sirrooytu nuuf kanne rabbiin san keessaa wanni rabbiin nuuf kanne quraan lammaffaan hadiisa yooni fi kanarraa mayxxe wahuma golommate takkaasitti argama wahuma takka harrakkoo uumamte takkaasitti argama sammuu ta'e keessattis ta'e bultii ta'e keessatti yoo akka rabbiin ji'erraa mayxxe dura dursoo sammuu mateetiitu jeeqamu si eegaladu kanaaf dirqamni hawaasni keenya akki ta'uu qabu muuxannoo yookaanuu muuxannoo adda addaa ta'a addunyaadhaa irraan tana information adda addaa yookaanuu irraan tana addunyaan akkamirra jirti osoo irra laaluun taane namni islaamaa quraanni maal ja'a hadiisni maal ja'a laala gariin dhuguma rabbitti wanni keessan dubbiseen ture Facebook irratti komentii keessan dubbiseen ture komentii keessan irratti waa hedduun arkeetu obboleeyyan akkasii miti haati manaa abbaa manaatiif kabajaa yoo hin jiraanne rabbiin akkatti uumeetu akkasi haati manaa abbaa manaa kabaju qabdi abbaan manaa fedhinnaa abbaa haadha manaa guutuu qaba namni tokko gaafii na gaafate keessatti FB irratti abbaan manaa yoo fedhii isiin guunne hoo haati manaa takka abbaa manaa fedhiin abbaan manaa babbareeffachuu faadha jettan babbareeffachuu tan wama babbareeffatu yoo hin binne hoo obboleeyyan bareeffachuun waan bitan qofaanii miti uumama gariin isiidha uumamaan namni babbareeffatee dhedheqatee tottolfatuu jaalata namni gariin waan magaalaa bitan qofaa miti irra hedduun isiidha yoo xiqqaate parsantiin 70 ol haa ta'u waan magaalaa bitanii miti bareeffachuu wahuma mana keessa kana keessatti osoo akkanuma jirtuutu dhumu takka dhugaadha babbareeffachuu keessa waan akka huccuu waan adda addaa yoo ta'e yoo kana dhugaadha godhuu qaba garuu akka namaatti hin jiraatan akka ifii jiraatan akka ifii yeroo jiraatu san keessatti ati akka ifii tottolfachuudha